Odoo dorsoon hangafoota odoom. Ajjechaa murtee seeraa malee humnoota mootummaatiin kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamu hammaataa dhufuu ragaaleen bakkeewwan garaagaraa irraa OMN dhaqqaba mul'isan. Aanaa Gooroo Doolaa gandoota baadiyaa garaagaraa keessatti rakkoon nageenyaa babal'atee itti fufaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Godina Shawaa Bahaa aanaa Faantaallee gandoota adda addaa keessatti humnoonni mootummaa ajjechaa saamichaa fi dararaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hangafoota duutii guutuun oduu har'aaf qopheeffannee itti aanee dhiyaata. YouTube OMN subscribe godha. YouTube OMN akkamiin subscribe gootu? Tarkaanfiiwwan armaan gadii hordofaa. Jalqaba emailii qabaachuu qabdu. Emailii qabdu taanaan ammoo ammuma subscribe gochuu dandeessu. Bilbila harkaa yookiin kompiitara keessanirraa subscribe gochuu dandeessu. Jalqaba YouTube deemtu. OMN jechuudhaan qubee sadan qofa barreessuun jalqabdu. Ammas dhaqaatii bakka logo OMN agarsiisu cuqaasa. Dabra ammoo subscribe bakka jettu cuqaasa. Amma hordofaa yookiin subscribera OMN taatan jechuudha. Mallattoo bilbilaa ammoo tuqaa. Mallattoo bilbilaa tuquun odeessi Oromiyaa Media Network wayita tamsa'u hubachiisi yookiin notificationin akka isin bira ga'uuf isin fayyada. Asuma cinaa mallattoo join jettu cuqaasuudhaan miseensa OMN ta'uun ji'atti $1 irraa eegalee OMNif buusuu dandeessu. Odeeffannoo wayitaa fi sirrii argachuudhaaf OMN hordofaa. Miidiyaa keessan waliin waan dhaabbattaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaa fi gurra uummataa. Nageenyi kan hadurus daawwattoota Oromiyaa Media Network oduu galgala kanaaf qabanne isinitti himna. Oduu keessanitti Moonii Hassan Hassanii turtiin keessan hanga dhumaa OMN faana haa ta'u. Ajjechaa murtee seera malee humnoota mootummaatiin kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamu hammaataa dhufu ragaaleen bakkeewwan garaagaraa irraa OMN dhaqqaban mul'isan. Namoonni hedduun Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin ajjeefaman qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartan soortan odeeffannoo laattaniif daandii itti agarsiiftan ilma keettuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun ajjeefaman. Tibbanas ajjechaa fi hidhaa kutaalee Oromiyaa kanneen akka Gujii, Gujii Lixaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa fi kanneen biroo keessatti raawwatamaa jiraachuu OMN odeeffate. Godina Gujii aanaa Waadaraa keessatti raayyaan ittisa biyyaa namoota lama kan maqaan isaanii Haji Abdullahi Girjaa fi Nuuree Muhammad Areedii jedhaman mana hidhaa keessaa baasee ajjeesuu maddeen OMN itti himan. Haaluma wal fakkaatuun aanaalee godina Gujii lamaan dabalatee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti ajjechaan humnoota nagaa irratti xiyyeeffate loltoota mootummaatiin raawwatamaa jira jedhame. Aanaa Gooroo Doolaa gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti rakkoon nageenyaa babal'atee itti fufaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Akka jiraattonni gandoota baadiyyaa aanaa Gooroo Doolaa himanitti mootummaan maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun waraana garas bobbaasee hawaasa nagayaa ajjechaa fi reebicha hamaa irratti raawwataa jira jedhamee dabalata isaa akka itti aanutti isinitti himna. Bitootessa 20 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanaa Gooroo Doolaa Gandaraaroo jedhamu keessatti waraanni mootummaa nama lama kanneen maqaan isaanii Haroo Duubaa fi Diidoo Odaa jedhaman rasaasaan dhahee ajjeesuun dhagahame. Dargaggoonni waraana mootummaatiin ajjeefaman kunneen hidhata siyaasaa tokkollee kan hin qabnee fi hojii daldalaa irratti bobba'anii jireenya isaanii kan gaggeeffatan ta'uu jiraattonni OMN itti himan. Wanni kun akka malee ulfaataa irra jirti. Keessumatti namoota dhamanii mana hidhaa keessa argaman mana hidhaatti gadi baasuun gocha suukanneessaan ijjeesuu, rashanuu gaafii tokko malee nama rashanuu yookaan ammoo ilmi keetii daggala seeneera jedhanii yookaan intalli keetii daggala seenteera jedhanii abbaa manaa fakkeenyaaf Aanichuma ganda Bokolaa jedhamutti bitootessa 21 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti boombii waraanni mootummaa darbateen dubartoonni lama kanneen maqaan isaanii Daraartuu Daadaa Gammadaa jedhamtuu fi Mihirat Gumii Kuusaa jedhamtu battalumatti ajjeefamuu maddeen OMN itti himanii jiru. Kana malees aanaa Gooroo Doolaa ganda Adaadii jedhamutti meeshaa waraanaa guddaa waraanni mootummaan bobbaasee dhukaaseen qabeenyi uummata kanneenii barbadaa'uu jiraattonni OMN itti himan. Gujii aanaa Gooroo Doolaa ganda akka Adaadii akkasuma ganda akka Bokkolaa Saransari Gaddaa naannoo sanitti lubbuun namaa akkanumaan balleessaa tokko malee yakka tokko malee murtee tokko ala
ilmaan namaa akkanumaan lafarra guguugamaa jiranii balleessaa tokkoon ala keessumattuu loon gara 30 olii rukutame keessaa 12 kan nama nageessoo mokonnin yoo ta'u loon 8 battalumatti dhumanii 4 akka malee madaahanii jiraachuu jiraattonni eeraa jiru. Dhimma kana irratti komii hawaasaa gaafachuuf bulchaa aanaa Goorodoolaa obbo Bariisoo Saafayii irra deddeebiin itti bilbillee ni yaama garuu nurraa hin kaasan. Haaluma wal fakkaatuun godina Gujii lixaa aanaalee hedduu keessatti waraanni mootummaa ajjechaa suukanneessaa hawaasa nagaa irratti raawwataa jiraachuu maddeen garasii waymenitti himan. Godina Gujii lixaa jalatti aanaalee haala hammaataa keessa jiran jedhamanii eeraman aanaalee Dugdaa Dawaa, Bulee Horaa, Galaanaa fi Abbaayaati. Gandoonni baadiyyaa aanaalee godina Gujii lixaa kanneen jalatti argaman yeroo ammaa waraana mootummaatiin shororkeeffamaa kan jiranii fi lubbuun namoota darbaa akkasumas qabeenyis manca'aa akka jiru jiraattonni waymenitti himanii jiru. Yooyyaa daawwattoota keenya irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti ufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMN'if maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti mukan hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa. Amma immoo iimeelii fi paaswordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo PayPal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu tuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan tuqaasa. Dhumarra agree and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu tuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadhaa. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee gandoota adda addaa keessatti humnoonni mootummaa ajjechaa saamichaa fi dararaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni waymenitti himan. Ganda Qaawwaa jedhamu keessatti guyyoota 4 dabraniif walitti fufiinsaan manneen jireenya uummataa gubaa turaniiru jedhame. Kaleessaa fi dheengadda namoonni nagaa ajjeefamuu maddeen himanii jiru. Dabalata isaa wabiidhaa hunirraa dhageenya. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee rakkoon nageenyaa ulfaataan akka jiru maddeen OMN'tti himan. Guyyoota 4 darbaniif ganda Qaawwaa keessatti manneen jireenya uummataa gubaa jiru jedhame. Midhaan uummataas gubuu fi gariin immoo saamuu jiraattonni himatu. Waajjirri kominikeeshinii godina Shawaa Bahaa midhaan saamamee kan waraana bilisummaa Oromooti jechuun fuula feesbuukii isaarratti maxxanse. Saamichiif dararaan humnoonni mootummaa geessisaa jiran kun waqtii oomisha gannaa dhufaa jiru kanaaf yaaddeessaadha jechuun uummanni sodaa keessa jira jedhame. Dhuma baatii Guraandhalaa ganda Haroo Qarsaa fi Dheebitii keessatti namoota 5 erga ajjeesanii uummanni naannichaa buqqa'uu maddeen himu. Amma immoo kallattii jijjiirrachuun ganda Tuuroo Baddannootaa hanga ganda Algeetti bobba'uun uummanni sochii kamiyyuu akka hin taasifne dhorkan jiru jedhan. Sanbata xiqqaa darbee bitootessa 30 bara 2024 humnoonni mootummaa ganda Tuuroo Baddannootaatti qabataa opereeshinii gaggeessu jedhuun kan bobba'an nama Jiloo Gishee jedhamu ajjeesuun qawwee namoota dhuunfaa 2 uummatarraa fudhatanii deemuu maddeen aanichaa OMN'tti himaniiru. Namoonni gandoota kana keessa qaxxaamuruuf bakka sakatta'iinsaa keellaa algee yoo ga'an waraqaa eenyummaa gaafatamuun kan nama 2-3 yoo ta'an ukkaamsanii fudhachuun booda ajjeefamanii argamuu jedhan. Nama ajjeefames kaasanii awwaaluun hedduu ulfaateera jechuun himu. Akkasumas guyyaa kaleessaa bitootessa 31 bara 2024 ganda Gidaaraa bakka Unkulee jedhamutti nama Booruu Jiloo jedhamu ajjeesuun qawwee namoota dhuunfaa 3 irraa fudhatanii deemuu himaniiru. Komii uummataa kanaaf yaadaaf deebii bulchaa aanaa Fantaallee obbo Booruu Jiloo dhaga'uuf bilbilaaniif bilbilli isaanii yoo waamuu nurratti cufaa turan. Bilbila kaasanii yaadaaf deebii kan nuuf kennan yoo ta'e isin biraan kan geenyu ta'a.
Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hidhaan murtee seera malee uummata irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen himan. Booramaa Waccaa dhalataa aanaa Gooroo Doolaa kan ta'e humnoota mootummaatiin qabamee erga hidhamee booda himata sobaa yakka shororkeessummaatiin himatamee hidhan waggaa 16tti murtaa'uu maddeen himanii jiru. Obbo Booramaa Waccaa nama sochii qeerroo hoogganaa ture yoo ta'u loltoonni mootummaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda jechuun qabanii mana murtii waliigala dhaabbii dhaddachaa bahaa kan Adaamatti argamutti erga deddeebi'aa ture booda hidhaan ganna 16 itti murtaa'ee jedhan. Oromiyaa keessatti hidhamtoonni siyaasaa kuma hedduun hidhamanii jiraachuu ragaaleen ni mul'isa. Kanneen manni murtii bilisa isaan baases poolisiin gadi dhiisuu diduun mana hidhaa keessatti darara adda addaatiif saaxilamaa jira. Dhaabbileen mirga namoomaaf falman namoonni siyaasaa biyyattii keessatti hidhaman akka gadi dhiifaman gaafatanis mootummaan gadhiisuu fedhii dhabuun komatamaa jira. Haliilaan humnoonni finxaaliyyii faannoo uummata Oromoo Walloo irratti taasisaa jiran hin dhaabbanne jedhan jiraattonni. Dilbata kaleessaa jechuun bitootessaa 30 takka bara 2024 aanaa Jillee Dhummuugaa gandoota Barahaa fi Kaarroo jedhamutti ijoollee loon tiksaa turan irratti guyyaa naannoo sa'aatii 9 dhukaasa banuun dhukaasni kun hanga galgalaa turuu himan. Uummanni birmachuun miidhaan osoo hin ga'in ofirraa ittisuu maddeen himan. Humnoonni kun dagachiisuun kallattii ittiin uummata irratti haleellaa banan barbaadaa turus himu jiraattonni. Aanga'oonni aanaa akka uummanni humnoota kana irratti dhukaasaa banetti yaada doorsisaa uummataaf kennaa turan kan jedhan doorsifni yaadni aanga'oota kana akka humnoonni kun nu cabsaniif fedhii qabaachuu isaanii ibsaa jedhan. Gartee toora isaa sagalirraa haga magribaa kan haga lolattuun deemaa ture lollitti deemaa ture naannoo lama aanaa Jillee Dhummuugaa iddoo Barahaa jedhamtuu fi Kaarroo kan jedhamtu kallattii lamaan lola bananii lolli baname suni saamuudhaaf loona fudhanna jedhaniiti ijoollee loon tiksitu harka loona gartee buufanna jetteeti gadi buutee loon sana gartee fuudhuudhaaf ijoolleetti qawwee dhootte akkasitti gaa ijoolleen loon kee jirtus ofirraa gartee dhorkuudhaan hagaa dirmatee uummanni bira gahuu akkasitti ofirraa uummata kana aggaddee. Uummanni Walloo kallattii hundaan jiru of dagachuu akka hin qabnee fi uummanni Oromoo bal'aan deeggarsa eegale cimsee akka itti fufuudhaamanitti jiru. Haleellaa finxaaliyyiin faannoo Oromoota Walloo irratti raawwataniin daa'ima maqaan isaa Aliyyii Moloksee jedhamu rasaasaan rukutamee akka malee miidhaan cimaan irra gahee jiraachuu ragaan OMN argatee ni mul'isa. Rakkoon deeggarsa dhabuu fi hospitaalli Walloo keessaa dhabamuutiin daa'imni kun hanga ammaa yaala gahaa osoo hin argatin jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Miidhaa finxaaliyyiin faannoo dhaqqabsiisaa turaniin namoota osoo yaala hin argatin qaamni irratti laamsha'ee manatti hafanii jiran keessaa mucaan kun isa tokko. Mucaan kun haleellaa finxaaliyyiin faannoo haxaa'itti taasisaniin kan miidhame yoo ta'u jiraataa gandaa Mataa Horaati. Yeroo ammaa mucaan kun magaalaa Sanbatee keessatti kan argamuu fi Oromoon gargaarsa barbaachisu akka godhuu fi qabu gaafataa jiru. Mucaa kana madaan isaa guddaadha. Rasaasa xiqqaan osoo hin taane rasaasa isa guddaa yookiin dishqaadhaan dhahame jedhu namoonni isa biratti argaman. Oduu kennaa xumuraatiin godina Baaleetti daandiin aanaa Dalloomannaa fi aanaa Harannaa Bulluq wal qunnamsiisu ciccituun imalaaf rakkisaa ta'uu maddeen naannichaa OMN'tti himan. Kanaanis hawaasni aanota lamaanii addaan cituu konkolaachisaan daandii kana irratti uummata tajaajilu OMN'tti himee jira. Akka konkolaachisaan kun jedhutti daandiin kun waggoota hedduuf suphamuu dhabuu hordofee yeroo gannaa konkolaataa qofa osoo hin taane miila namaatiinuu irra deemuun rakkisaadha jedhan. Tibbana roobaa walitti aansee roobeen daandiin kun ciccituun uummanni gabaaf bahe osoo gabaa hin gahin karaa deebi'uu fi konkolaattonni daandii irratti rakkatanii dhaabbachuu maddeen himanii jiru. Tajaajila si'ataa fi saffisaa uummataaf kennuuf daandii mijaa'aa barbaanna kan jedhan konkolaachiftoonni qaamni dhimmi ilaalu daandii kana suphuu qabaa jedhanii jiru. Tole ka daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu galgala kanaaf qabanne gola beetiin jira qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafan itti fufu waliin turtii gaarii qabadha.